Ayyena shama kam jirtu irrattotaaf kabajamtoota OTS Elsa channel undumti keessan nagaa keessanii annagaa kiyya waaqeenya galatu egaan kun guyyaa irraa kanas wanta isin fayyidaa isin gargaara jedheeti yaade isiniif qabadhee dhufeetiin jira wanti narra isiniif qabadhee dhufe immoo waan baay'ee isin ajaa'ibu wanta baay'ee namatti tolu tokkodha. Egaan guyyaa irraa kana reefu gara channel kootti kan dhuftan yoo jiraattan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhafu isiniin jecha channel koo subscribe godhaa akkasumas viidiyoon isiniif gadhiisu like gochuudhaan jabeessan isiniin jedha. Egaan application irraa isiniif qabadheetii dhufee Rocky kan jedhamudha jechuudha. Rocky kunis wanta baay'eedhaaf kan isin fayyadudha jechuudha. Gara Play Store keessan keessa dhuftaniitu Rocky jettanii buufachuutii ni dandeessu kanneen barbaadanii kunoo bifa kanaatiin jechuudha. Rocky kana linki isaa description jala isiniif nan kaawwan ta'eefi homaa rakkina hin qabu achiin galtaniiti buufachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kanaaf Rocky jettanii bifa kanaatiin barreessanii isin search gootanii jalqaba irratti kan isin argattanii kunoo application isa kanadha jechuudha. Application kana keessa kunoo innaa seentanii kunoo app kana install godhattu jechuudha. Application kun akkuma silaa isinitti muudhaaf yaale app baay'ee tokko isin fayyadudha. Keyboard keessan innaa barreeffama garaa garaa barreessitan haala babbareedaa haala namatti toluutiin kan isin bareechuu danda'udha. WhatsApp irratti immoo stiikerii garaa garaa dabaluudhaaf kan isin gargaarudha jechuudha. Kanaaf waan baay'ee tokko kan namatti tolu kan isin fayyadudha. Kunoo karaa Play Store keessa deemtanii buufachuutii ni dandeessu. Jalqaba gaafa application kana keessa seentan bifa kanaatiin isiniif bana. Saniin booda erginni bifa kanaatiin isiniif bane Sweet to Rocky kan jettu gajallaa kanarra ni jirti. Ishee kana cuqaasuudhaani keyboard keessan kan isin irra kaattan Rocky irra kaattu jechuudha. Rocky kanarraa innaa isin kaattanii kunoo keyboard keessan gara Rockytti isiniif gaddara jechuudha. Egaan gara application kanaatti innaa isiniif gaddareetu jiru kunoo gara kanaattidha jechuudha kan inni isin dabarsu. Saniin booda setup kan jettu ni jirti waan ta'eef ishee kanarraa al tokkootiif ammas ni cuqaastu. Amma gara nattidha kan inni isin dabarsu ayyamanii kennituuf jechuudha. Bifa kanaatiin erginni ayyama isin gaafate ergi kennitanii fi gara kanaatti jechuudha kan inni isin fidu. Egaan gara kanaatti erginni isin fidee bifa kanaatiin egaa erginni isin baase kunoo wallpaperii barbaadanii kunoo keyboard keessan irraa akka isiniif toletti kan isin barbaachise irra kaa'achuutii ni dandeessu. Kunoo wanta babbareedaa wantoota hedduu of keessaatii ni qaba jechuudha daawwattoota. Kanaaf wanta fedhii keessanii as keessaa ilaaluudhaan irra kaa'achuutii ni dandeessu daawwattoota. Kunoo gaa bifa kanaatiin wanta barbaadan irra kaa'achuutii ni dandeessu. Egaan application kun gosa lamaatiin jira jechuudha. Pro version fi kan tola argamuutii danda'u gara Play Store keessa deemtanii jechuudha. Bifa lamaatiin argamuu ni danda'a jechuudha. Kan Pro version ta'e kan qarshiidhaan bitamu yoo na danda'ame barbaadee linkii isaa isiniif kaa'uudhaaf nayyaala jechuudha daawwattoota. Kanaaf homaa rakkina hin qabu inni batinaan isiniin jedha. Egaan kunoo bifa kanaatiin itti fayyadamtu jechuudha daawwattoota. Bifa kanaatiin ergi keessa galtanii akka kanatti isiniif baasa yes ni jettu ayyama garaa garaa isin gaafachuu ni mala isin yes jechuu qofaadha jechuudha daawwattoota. Egaan bifa kanaatiin ergi application kun isiniif hojjete gajallaa kana yookiin dhuma kanarra immoo 3D effect kan jedhu ni jira, LED kan jedhu ni jira, akkasumas immoo sticker kan jedhu ni jira waan ta'eef bifa kanaatiin gara stiikerii irra dhuftanii gara WhatsApp keessanitti stiikerii barbaadan addii godhachuutii ni dandeessu. Kunoo stiikeroota hedduudha kan inni of keessaatii qabu. Kanaaf as keessa seenuudhaan egaa stiikerii barbaadan addiitti godhachuutii ni dandeessu. Fakkeenyaaf kunoo kana yoo addiitti godhuutii barbaadani kunoo ammaan dura kana godhadheetiin jira. Lamaffaa kanaffaa yoo godhachuu barbaade kunoo iddoo kanarra kan seeneeni add to WhatsApp kan jedhutu ni jirti. Kunoo add to WhatsApp kan jedhu kanarraa gara WhatsApp keessanitti emoji kana gara WhatsApp keessanitti isiniif dabarsa jechuudha daawwattoota. Kanaaf emoji barbaadanii gara WhatsApp keessanitti salphaatti geessuutii ni dandeessu. Kunoo WhatsApp keessan isin gaafata kunoo add ni jettu salphaatti bifa kanaatiinidha jechuudha kan isin emoji itti dabaltan. Inni kan biraan waa'ee keyboard isaati jechuudha. Keyboard isaa kunoo iddoo kanarraa wanta barbaadan bifa barbaadanii irra kaa'achuutii ni dandeessu. Fakkeenyaaf kanarra kaa'achuutii yoo barbaade kanarraa al tokkootiif nan cuqaasa. Saniin booda salphaatti kunoo keyboardiin kiyya irnaaf ta'eeti jira jechuudha bifa kanaatiin. Kanaaf baay'ee tokko waan bareedaadha jedheeti yaada akka mataa kiyyaatti. Egaan bifa kanaatiin itti fayyadamni isaa homaa waa tokko hin cimu. Wanta baay'ee gatii of keessaa qabuu fi xiqqoo ishee ariifachaa kan inni isinitti agarsiisaa jiru. Kanaaf isin keessa seentanii akka fedha keessanitti wanta barbaadan irra kaa'achuutii ni dandeessu jechuudha. Kunoo karalii garaa garaa illee ni qaba gubbaa kanarraa. Karalii barbaadan akka fedha keessanitti setup godhachuutii ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Kunoo waan baay'ee tokko namatti toludha jechuudha. Egaan kunoo akka kanatti jechuudha kan isin itti fayyadamtanii. Akka isinitti tolee abdiin qaba jechuudha. Application kun akkuma sila isinitti mee app ajaa'ibaati. Wantoota hedduu of keessaatii qaba. Customize godhachuutii ni dandeessu wanta barbaadanii. Kunoo gaa akka barbaadanitti itti fayyadamuun akka kanatti jechuudha daawwattoota. Egaan wanti narraas qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata jechuudha. Yeroo itti aanu keessatti immoo wanta bareedaa kan biraa wanta kana caalaa bareedu waan deebineen galagaruutti ammas nagaan naaf turaa isinan jaaladhaa isinan kabajaa.